Shamarka fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu waan nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira akka jaalattaniis abdiin qaba baay'een keessan jechuudha kaleessa viidiyoo nan hojjedhe irratti jechuudha waa'ee dhiirota baajaajii oofanii irratti jechuudha baay'een keessan koomentii garaagaraa naa barreessitanii turtanii wanta akkasii nu qunnamee jira anallee na qunnamee jira mana naan jettanii turtan jechuudha baay'ee keessan akkasiin qunnamee beeku yaa akkuma isinillee beektan wanna baay'eedha jechuudha dhiirota kan taazamnee jiru dhiironni asiin akka barumsa irraa argatan abdiin qaba dhiironni baay'een keessattuu warri baajaajii hojjetan akkasumas immoo taaksii garaagaraa kan hojjetamu biizinesiitu ittiin hojjetama jechuudha yookiin immoo manaa fi miti kan namoonni itti fayyadamanii qarshiidhaan namoota fe'u jechuudha so kana jechuun maal jechuudha wanti tokko kan biizinesii taanaan biizinesiidha hojjechuudha kan ittiin qabdan isatti fayyadamtanii too shamarran gowwoomsu yookiin immoo shamarran amallaluun qabdanii sinin jechuun barbaada jechuudha yookiin immoo maal jedhama afaan oromootiin maal akka jedhamu beeku shamarran hedduun jechuudha komentii jalatti arguu ni dandeessanii anallee wanta akkasii na qunnamee jira dhuguma dhiironni bara kana amalli isaanii akkasii mina kannaan jedhan jiran jechuudha kana jechuun maal jechuudha ka guys baay'een keessan akka hojiidhaaf manaan baaneeti hinna maalidha wanni huntanii jechuu barbaadu gabaabumatti jechuudha baay'een keessan argitanii yoortan warri haadha manaa daa'ima 2-3 qaban dhugaa isiniin jedhan warri konkolaachisan sammuun isaanii sirriyyoo natti fakkaatu dhiifama naaf godha waan qunnamuuf yeroo hundumaa jechuudha maaliif ani shamarree addaa takka miti an normaalii nama bareedinni kiyya tokko adda namarraa ta'eetii miti kanaafu maaliif wanti akkana uumama maaliif wanti akkasii uumamuu danda'e hojiidhaaf erga manaa baatanii hojii keessan irratti xiyyeeffachuudha malee kan qabdan wanta biraa keessa maaltu sin galcha daa'ima oduu qabdanuu haadha manaa osoo qabdanuu akkamitti alatti baatanii alatti haftaniitu jechuudha waan biraa sin yaachisa sammuun keessan maal si yaadeeti maal yaaddaniiti akkamitti sammuun keessan wanta manatti dhiistanii baatasan hin beektan hojiidhaafis ba'aa waan biraafis ba'aa wanta adda addaa bituudhaafis ba'aa hin beektan jechuudha maal keessa akka jirtan jireenya akkamii akka jiraachaa jirtan mana keessan keessa teessanii hin beektu kanaafuu maalidha kan isin gootan shamarree ormaa bira haadha manaa keessan dhiistanii daa'ima keessan dhiistanii kuni dhugaa isiniin jedhaan kuni jechuudha tuffii maatii ofiitiif illee qabaachuuti haadha manaa keessaniif duwwaa osoo hin taane tuffiin keessan warra keessaniif obboleewwan keessaniif tuffiidha jechuudha kun namni tokko yoo namni sun nama jaalatamaa kabajamaa ta'e maatiin keessan illee hin kabajama sin wajjin jechuudha yoo wanti sin gootan immoo gadi bu'aa wanta hin taane ta'e maatiin keessan illee si wajjin salphata yoo sin kabajamtan maatiin keessan si wajjin kabajama jechuudha kanaafuu dhugaa isiniin jedhaan hani baay'isitan baay'isawee antiniin kiyya yaanni kiyya baay'isee jechuun mee fakkeenyaaf shamarran amma qarshiidhaaf jetta qarshii qabu dhiira qarshii qabutti malee ne heerumu yookiin immoo dhiira konkolaataa qabutti dhiira mana qabutti malee hin heerumu jettanii warri murteessitanii jirtan jechuudha baay'een keessa shamarran jechuudha dhugaa isiniin jedhaan hojii qofa yaa qabaatu mana akka hin oolleef jechuudha sanirraa kan hafe konkolaataa isaa manni isaa qarshiin isaa maa tokko isiniif fayyadu normaalii namni kamiyyuu hojjechuudha qaba namni kamiyyuu hojjechuun hin deeggaramaa hojjechuu qaba namni kamiyyuu jechuudha hojjechuu qaba hundumti keenya dhiirris durbis keessattuu warri dhiiraa maatii bulchuun yookiin immoo maatiidhaaf fudhatama maatii tokko bulchuun sirraa eeggama waan ta'eef baay'inaan parsantii 100 hin taane 75 ol garuu dhiirri tokko erga haadha manaa fuudhee booddee maatii isaa daa'ima isaa kunuunsuudhaaf itti gaafatamummaa qaba itti gaafatamummaa isaa bahuudhaaf hojjechuudha dirqama kan qabu jechuudha namni tokko osoo homaa tokkoon hojjetiin homaa godhuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha kanaafuu qabamummatti kanaan isiniin jechuu barbaadu dhiironni hojjedha jabaadha hojjedha jijjiiramuuf hojjedha
wanta biraa kan siyaachisiisu maatii keessan gattanii daa'ima keessan gattanii obboleewwan keessan tuffachiisuun arrabsiisuun maaliif isin barbaachise? Tokkoffaa immoo dhugaan isin hin jedhaan hamalli keessan namni tokko dubartii kana wajjiniinis sanii wajjiniinis kana wajjiniinis wal arguu baree taanaan jechuudha. Amala akkasii yoo qabaate wanti ni ta'a. Mal maqaan isaa amala akkasii yoo qabaate wanti ni ta'a. Amalli isaa baay'ee jalaa badee masa qibixbix kan jedhe yookiin dhukkubaan illee qabamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu keessattuu warri maatii qabdan daa'ima qabdan arraftanii oduu teessanii sinumaaf gaariidha jedhee tayyaada. Akka gama kootitti akka yaada kootitti jechuudha. Sirrii akka hin taane hin beektan isin daa'ima keessan manatti boosisaa haadha manaa keessan dhiistanii dubartii biraa wajjin wanta adda addaa raawwachuun sirrii akka hin taane hin beektanii dhiifa manaa godha wanta ija duratti na kolfisiisu argeetan kolfee na akkasisin jechuu barbaada. Egaa shamarran hedduudha jechuudha. Dhugaa isiniin jedhaan viidiyoon kaleessa hojjedhe irratti kan baay'een keessan wanta kana nu qunnamee beekaa dhiironni kana malee maal beekanii tokkoffaa tuffatamtanii jirtan. Maaliif amame dhugaa isiniin jedhan namni duraan akka duraanii shamarran jechuun shamarran baay'een meebii duraan konkolaataa nama oofuu yookiin immoo nama qabeenya qabu mana jedhanii hawwuu danda'an duraan jechuudha. Garuu amma yeroo kanatti yoo laaltanii jettan namni zoor jedhee dhiira akkasii hawwu yookaan barbaadu hin jiru. Dhugaa isiniin jedhan namni tokko egaa hojjete hafilatamu nama qabeenya hin qabnedha jechuudha. Maalidha? Dafqa isaatiin bulaa. By the way haftiin keessan kan isaa dhufee ifa manaa godhaate as biratti mee akkuma duraa isiniin jedhe warri baajaajii ooftan yookiin kan haadha manaa keessaniiti yookiin kan obboleewwan keessaniiti. Sanirraa kanaaf immoo warri konkolaataa adda addaa ooftan haftiin keessan mustinnaadhaan yookiin immoo maal jedhama malamaltummaa jedhama afaan Oromiiffatiin ifa manaa godhaa asirratti hin beekani. Malamaltummaadhaan kan dhufe jechuudha. Dafqa keessanii miti baay'een keessan dafqa namaati kan nyaatan. Kanaafuu inni yoo ganaa boodarra isaafuutti gaafatamtu ganaa jechuudha. Kanaafuu baay'een keessan warri konkolaataa qabdan ergaan kee gabaabaan jechuudha. Shamarran yaada akkasii qabdan ani dhiira konkolaataa qabu malee ani dhiira mana qabu malee dhiira wanta adda addaa qabu malee hin heerumu yookiin immoo barbaadu jettanii warra murteessitan gowwummaa guddaa keessa akka jirtan namoota likkii keessanii yoo qaba amma akka namoota akka keessanii nama sin maxxanutti malee gonkumaa yoo yaadina. Sababni isaas warri konkolaataa fi hojii qaban hundumti isaanii miidhaadha mana 3 4 5 qaban. Dhugaa isiniin jedhe isarratti immoo achittis daa'ima daanii bakka adda addaatti dhalchatanii hedduu qaban. Kanaafuu shamarran yoo dhiira faltan nama qabeenya qaban miskiinii akka keessanii akkasiin bara hawwitan yookiin barbaadan abdiin qaba. Egaa koomenti irratti wanta sin qunname hundumaa na barreessa. Dhiironni immoo akka waa xiqqoo ishee irraa bartaniitu jijjiiramtan abdiin qaba. Nagaan naaf tura sinan jaaladha. Viidiyoo kana shamarran hunduma biraan dhiira hunduma biraan naaf galatoomaa.